Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Abdii Aaroo. Naguma fayyaadhaa jirtanii. Har'as aappii bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhufee jira. Hanga dhumatti na faana bu'aa isiniin jedha. Aappiin kun aappii afaan Oromooti. Aappii bareedaadha. Kalaandara afaan Oromootiin lakkooftu jechuudha. Lakkooftuu afaan Oromooti. Waa hedduu of keessaa qaba. Mee aappii kana walumaan eessa akka argattanis isiniif himaa. Aappichi hanga dhumatti na faana bu'aa isiniin jedha. Okay, aappichi kunoo aappichi isa kanadha. Aappichi isa kana jechuudha. Akkasitti irra deemtanii ilaallachuu dandeessanii. Aappii kana immoo eessa akka argattan isiniif himaa. Hayyee na faana bu'aa. Pilaastoorii keessan keessa ni galtanii. Pilaastoorii keessan jechuudha. Iddoo itti barreeffamuu qabu sanitti Oromoo kalaandar jettanii itti barreessitanii. Oromoo kalaandar jettanii itti barreessitan jechuudha. Oromoo kalaandar. Okay, isa kana jechuudha. Kanuma tokkoffaa irratti isinii dhufu kana. Ani duraan waan hin gadi buufadhee jiruuf oppiin jeetuman seenee waan keessa isaa jiru hundumaa isin garsiisaa. Hangasitti na faana bu'aa. Subscribe, like, share godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Okay, oppiin goonaa jechuudha. Ni seenna. Amma afaan Oromootiin akkuma agartan kana deejaa guyyaadha. Guyyaa kana immoo wiixataa, kibxataa, roobii, kamisaa, jimaata. Har'a guyyaa har'aati jechuudha. Kun oolaa jimaata akkuma isin gartan kana guyyaan sadii jimaataa jechuudha. Hatti aanugaa sanbataa, dilbata jechuudha. Kun asirratti ammajjii kan kun baateedha. Achiyyii kajuugaa amata jechuudha. Yookaan waggaa. Hayyee gubbaa kanarrattis akkuma agartan kalaandar jaa. Kun immoo yaadannoo jira. Kun immoo akkuma agartan kana jechuudha. Ayyaana waggaa jira. Okay, mee waan biraa waan akkam fa'aa qabame waliin haa ilaallu. Tuqa barra kana dhuftanii jechuudha. Tuqa gubbaa kanarra sadeen kanarra dhoyitanii irraa gadii kana next jechuudha. Tanaa miti odeeffannoo bakka itti isaan dhoyitan jechuudha. Odeeffannoo kana hayyee onola akkuma agartan kana jechuudha. Software and application kana asirratti ilaaltu. Network Itoophiyaa jaa application name kana waan isa keessa jiru kun akkuma asirratti agartan kana. Warri afaan Ingiliffaatiin dandeessanii akkuma asirratti Oromoo kalaandar information waan jettu kana asiin ilaaluu dandeessanii. Warri immoo afaan Oromoo qofaa ta'us onola akkuma waliin garuu kanaa jechuudha. Lakkooftuu bara kalaandara Oromoo application kun lakkooftuu bara isaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan caffee Oromiyaa hundeeffamu afaan Oromootiin qaba. Asumarraa kana gaanii guutuu isaa dubbisuudhaaf yeroon qabu waan ta'eef kan hundi isaa dubbiftanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Okay, baakeenneef duubatti deebina. Yeroo tokko jechuudha immoo aappii irratti gadhooyina. Warri aappii kana afaan Oromoo waan aappii afaan Oromoo xalayaa jaalallee warri qabdanis gara miseejiitiin makmaaksa afaan Oromoo yoo argachuu barbaaddan jechoota hayyoota yoo barbaaddan hibboo afaan Oromoo aappiin hedduutu jira gaa'e. Oduu durii maal kajuu kana hunda isaatu jechuudha. Afaan Oromootti afaan Oromoo kana gadi buufadhaatii irraa fayyadama. Aappii kana eessa akka argattan immoo akka jechuudha. Aappii kana bakka irraa argattanii achuma bakka description box jalaan isinii kaaya achirraa gattuutanii buufachuu dandeessan jechuudha. Hayyee akka isinitti tolu abdiin qaba. Baay'ee.